abdii kutachuu. Ani kana booda gatiin qabu, jiraachuun kiyyaas homaa bu'aa hin qabu. Kanaaf ofan ajjeesa. Jireenya addunyaa kana naga'eera jedhanii wadaroo mormatti of dhaatanii ajjeesuuf kan deeman danuudha. Kaanis qoricha dhugee of ajjeesuuf ka'eera. Namoonni addunyaa kanarra qofa akka jiraataniif waan uumaman itti fakkaatu. Abdii jireenya bara baraa kan hin qabne, jireenya addunyaa kanaa gaafa itti hadhaa'u ofan ajjeesaa jedhanii ofitti dhaadatu. Yaa obboleettii koo maaliif of ajjeesta? Yaa obboleessa koo maaliif of ajjeesta? Of ajjeestee hoo garam akka deemtu beektaa? Jireenya asitti sitti hadhaa'e kana caalaa jireenyi iddoo deemtu yoo hadhaa'e hoo maal goota? Silaa hoo iddoon ati deemaa jirtu iddoon kun gara dukkanaa fi ilkaan qaruun itti jiru, iddoo abiddi isaa hin dhaabne, raammoon isaa iddoo hin rafne gara Si'oolidha. Garuu ofirratti murteessitee seera uumaan sii kaa'e dabartee jiraachisuu fi ajjeesuu kan danda'u Waaqayyoo ta'ee osoo jiruu aangoo Waaqayyoo keessa galtee of ajjeestee gara boqonnaa gara gannataatti galuun hin jiru. Yoo of ajjeesan gara gannataan galee boqadha jetta ta'e garuu kun gonkumaa kan hin danda'amne ta'uusaa akka beektuun barbaada. Of ajjeesanii deemuun kan danda'amu gara abidda bara baraatti qofaadha. Kanaaf maaloo obboleessa koo, maaloo yaa obboleetti koo, ofan ajjeesa jettee seexanaaf karra bantee abdii hin kutiin. Gooftaan ofiisaatti du'ee kan nu jiraachise ati akka of ajjeestuuf miti. Gooftaaf fannoo irratti qullaasaa kan fannifame ati akka duutuuf miti. Kan gooftaas siif reebame ati reebama bara baraa abidda bara baraa jalaa akka baatuuf. Inni kan siif daddarbame ati daddarbaa seexana jalaa akka ooltuuf. Gooftaan kan siif gidirfame ati gidiraa bara baraa jalaa akka ooltuufidha. Maaloo yaa obboleessaa, maaloo yaa obboleetti maa of ajjeestaa? Ati koo gatii dhiigaatiin bitamte, ati koo beenya dhiigaas siif kaffalame. Gooftatu qooda kee du'ee si jiraachise, maaloo maaf gatii kee wallaaltaa? Dhiiga warqee gooftaa, qalama dhiiga gooftaan jireenya kee barreeffame, maaloo maaf dabarsitee diina of laattaa? Maaloo maaf seexana gammachiistaa? Maaloo maaf irbaata abiddaa taata? Kanaaf tasgabbaa'i. Gara abdii jireenya bara baraaf nama jiraachisu gara Waaqayyootti kottu. Ati ofan ajjeesa kan jettu mee guyyaa boqonnaa kee yaadii? Yeroo ergamoonni dukkanaa lubbuu kee fudhachuuf gara keetti dhufan yaadi? Yeroo lubbuu kee ishee ati itti murteessite abidda bara baraaf dabarfamtee balballi jireenyaa kee cufamu yaadi? Gaaf sana maaloo son akkas godheera ta'e yoo jedhan hin ta'u. Gaaf sana boo'ichi ni ta'a. Boo'ichi sun boo'icha gatii hin qabneedha. Gaaf sana gaabbiin ni ta'a. Gaabbiin sunis gaabbii gatii hin qabneedha. Kanaaf guyyaa sana gaabbii fi boo'icha gatii hin qabne ba'uurraa har'a yaada hamaa kee kanatti gaabbii boo'itii gara abdii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos siif kenne sanatti deebi'i. Abdii kutannaa seexanaaf dhiisitoo gara isa caalu gara abdii amanamaa nuuf kennametti kottu. Kunis abdii jireenya bara baraati. Kunis warreen amantaan Kiristoositti amananii jiraataniif kan kennamuudha. Gaafa biyyi lafaa abdii kee dukkaneessu, ati gara abdii kee haaressuu fi si jiraachisu gara Waaqayyootti deebi'i. Biyyi lafaa kun gatii kan hin qabne ta'uusaa hubadhuutii amantaan jiraadhu. Amantaan immoo abdii jireenya siif laatti. Kanaaf haadhoo koo ofan ajjeesan jedhiin. Ani Kiristoos naaf du'eera, dhiiga isaatiin bitameera, ganaan jiraadha jedhitoo diina kee qaanessi. Yaada diinatti karaa cufiitii gara karra jireenya bara baraatti kottu. Inni abdii si kutachiise haa qaana'u. Kattaa jiraataa kan ta'e fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuuf jirtaatii sana hin dagatiin. Guyyaa sana maal qabadheen fuula gooftaa dura dhaabbadha jedhiitii hojii gaarummaa hojjechuuf dhama'i. Galaa lubbuu kee kaawwadhu malee ofan ajjeesa jettee of hin qacca'in. Kanaaf kitaabni abdii qabdanitti gammadaa akkuma jedhu abdii qabnutti amantaatti abdii keenya kan ta'e Kiristoositti jabaannee haa jiraannu. Abdii kutannaa ofirraa fageessinu.